فيديو ايه معلم كده. ما في لدن جنة. اوكي انتر بيجرا برضو. هم انتر بيجرا دور اللي بيتان هيا نكاخي. مكان كي مستريع مسترينيو مستريع عمت عمدينيو عم تاجي عمداجي اورين تمك أبرنتي جديد دمي تك انا تويسات حرركي ايسا جرات سعودي عربية اغام تاكا سودي ديته أوغا سدي كيلون تمك هم كيلون تك كيلو ميكا كده جادم خبين تك وترمك صدامي سديت اوكي هم اسا مخارطونت ما تاسا ديبسا انا دوري يومته هم ما جت انا بسا دوري انا دوري يومته إيه وانا يومته غان اوكي يومته جرت ديباتا نديباتا هم ما جت ديباتا نديباتا إبسا وان ديبا ديباتا وما تكليرا بستبخ gaaf tokko kaakuli yakee sanim dibadda dibata Ayya. meekaappiin dibadda hoteeli qaxalata kottee aan muslimu waan ta'eef nama muradda kaa'e ni qaxalataan je hoteeli qaxalatan laa hin kattaladdu hin kattaladdu qaama biraa qaxalatu hin qabdu wallaahi hin qabu rabbi natti hin beeku jaalalamaan qabamtee ni beekta jaalalaan qabamee beekee haa qabamte san heerumtee moo haa biraa heerumte sanuma heeru san heerumtee akkamii goodobdere akkamitti adda baatan bakka ka jaalalti nama takka jaalalan taatu miti hin dandeenye jaalalti nama takkaa jaalalti aan nama maa takkaa jaalate duraanis sumaa jaalate malee innis hin jaalanne jechuudha akkasuma fakkaattee bultii keessa seenne ammoo waan tokko irratti wal rakkisne adda baane okay nama jaalaturra nama si jaalatu heerumii dhageesse dhugaa keeti ammallee borullee nama jaalaturra nama si jaalatu heerum namni si jaalatu si kabajaa bakka si kannaa dhageesse nama jaalatu fedhii teetiif jettee bultiin fuulduraatiif itti rakkatuu dandeessa bultii san ati si barbaada malee isaan rakkoo jechuu okay ilmoo irraa argatte hin harkan hin harkanne yoo heerumte ilmoo haga meeqatti dhaluu barbaadda san ibsa wanni rabbii keessa gasee nu dandeenyu ka rabbii lakkuun illee naafan nu danda'a. Karoora yoo qabatte maal rakkoo qaba nama ilmoo hanga kudhanii maa oromoon baay'achuu qabda kaa'us ibsa. Okay jaalala keessatti waan si mudate mee qabamtee waan taate qabamee gaafa kaniinan jaaladde san hedduu takka obboleessa isaatiin wal fakkaata. Obboleessa isaa hojii mootummaa qaba. Manni isaanii akka nu gubbaadha. Saftii fi alada gala isa faasee yeroo baay'ee dura beefaa gaafa maqaa isaa sanii yaame qaba. Naa waa baay'ee na goote jaalalti garuu keessaa beeka alhamdulillah. Baga rabbi keessaa si baase wallah.
إذا بايتة وهي هركر رقعتي بيتا نمني والفكات وخون لكو جزء harka ranka ne garu makasati yame fa silki ma khamana kenya bira bate malif na dubbisu dabde faji silki raka su fadi de gaf me kafati are ture إيه خلينا نسيامو نريفتي ديم تاتيني uso mana kenya bira de ana mi tobbale sakhiya balu faji khata ina ne mo ndamanu malif dol fakata walirat dalatani sanu jimotu ma ka magala jirata safti bi ala dagar أبشر saw بكات sanit tiaru fature الحمد لله وعمرتني دبرتي خيسة دبرتي يجو alhamdulillah يا خرجمتوتا فردفتوتا خنيا مدنو ميو تنا مدة تيرا وروني لكو جالتان يو والتسن فكاتي إسامو إساتو دالا براتو جديما أو تيف مراتي بابا براخي سوسوم دوين أوسو أدنو باتين أوسو قبدير عبدي هندو بسين نما جالت تتزنين بدينا يچونين بربادا مستريا أحمد حاجي أبري نشي وقاد دمي تكا هرقر دالتي خوبي نشي كتوري صدومي سديتي كيلو نشي كتوري جاتما استري نشي هدو تكا نما قد سيستي الحمد لله الرافو نشي واتكا بقى جراتيشي أما اللي دام سخي يسال نما سجالتو مالي نما جالتو أكاف هنيرومني بلتيف سنتو نما بلتيف بربادو سي بلچا يو تنتاني سي بلچا أنتف أكستي فيتمي أوكي okay اوكي خرجمتوتا في هردفتوتا خينيا akkuma ishin jette ulaagaa haa himtume ulaagaa kan barbaadame mamadoo Mamado kanuma guta ka jalate tani fitani barbane jalana mutakarratif gadisu mali fi ega taka nama taka ega jalatan khani fi khana rachachau baate na mutokkicha jalate san qabatun jaffala kabakana kenu dhageessanii kabaka khanu khani khan lallaalu miti nama tokko sabrii qabu jechuudha kan fixate bakka jaalallu takka ka qabu. Akkasii bareedina isaa qabeenya isaa bareedina waa dhiqadhe dhuguu ibsa haalaa fi amala ka qabu kana bulfatu kanaaf ta'u jechuudha. malee bareedina laaltu boorcii malaaxaa an bareedina laalu keessa isaa laala maaliif keessa rabbumaa namarraa laala haalaa fi amala ka qabu kana bulfatu boorcii malaaxaa minaamination boorcii malaaxaa gabaabaa malaaxaan fadhu malaaxaallee fadhu borchallee fadhu nama dheerallee jaaladhu ammas namni dheeran bar sin arguuf jalatti sidiisee simadii kutaa yoo karaa wajjin deemte Ugusoran tara khudan tarkaanfadhu tara takkitti tarkaanfateen na biraa kilomeetira 100 fagaata. 100 fagaata karaa wajjin deemuun taatu. Karaa nama dheeraan fadhu. Awara BJ neegiyaa watta sanuu akkatti raadhaa. Awara BJ neegiyaa maarree. Inta'u barbaadu. Kadhachuun danda'u waan ta'eef hin fadhu. Dhuga baranta nama dheeraan fadhu. Amma doon dheeraan dhaggeeffadha carraa keessa jirtan. Carraa keessa. Rabbiin nu qaalessa yaa rabbi laala. Alhamdulillah. Nama kanaa barbaadan amooraan teenya nu eeyyitu. Namni dheeraan goowwadhaanillee. Eeshi kabajamtoota hordoftoota ulaagaa isheen jette isinitti kiiloo ishii kiiloo 60 mee quxurii 60 tuqa. Mamadoo gabaabaan quxurii 60. Gabaabaan viidiyoo sajjeebani. Laalta ishii. Ayyee baddisi ayyee. Laale amma kana. Kana laale. Laale. Laalte. Kana laale. Laale. Kana laale. Waa mul'adhu. Gamme. Gamme baacaa. Abeet. Lamin tadabbiqa. Laalte mi? Laale. Kana laale. Laale. Jumbi. Okay. Jumbi kajoo kun banta mummad.
Koi ban Kana in bana ifsa koi me. Lale, lale. okay kana lala. Lale. Okay. Kana lala isa Shakkin gano nagar. tabi. Lale. Lala. Okay bani atum cha jumbi. Eh. Jumbi. Ayen Banta bana mo ifsa. bani re mal esa banta. Mana khaita banta. Bana gino. Bani chi. Bana rayo. Lalte? Jara kana mara lalte jetunta. Eh. Kadu si tere. Wabi kana stawar. Wabi. Kana si te. Eh. Jara khanga ilil chati bua. Ilil chati bua inarina. Inarina ga. Wabi baga ga matajani. Marta kusa. Dafa dafa dafa. Ililcha be. Kile da ne koi sabar nu taziya fuli ke da pura taziya fakka da bo Baka kauja tuna magajara na kauja tuna manigati wata. Impila tamne. Impila abu tamne. kai Mashallah. Charan ismi kan nama gze bratis. Mara kongo. Inarina. Imboina imboina. Imboi. Ya ke roti ya. Imboi. Numa pela tan. Dura ga ya madafati nami to ko itina fina. Wah. Abdi enyu. Abdi Muhammad. Abdi Muhammad. Iddoo lota. Jimma. Jimma. Bakka jirtu. Sudarabia. Suudii. Amata meeqa suudii kada hitte? Lama. Kabajamtootaa fi hordoftoota live story jalatti argamtan sagantaa janaadha. Dambii jaalalaati. Dorgaa dorgii jaalalaati jechuudha. Mustaree Ahmadii fi Abdii Mahammad. Mustaree Ahmad Harargee bakka buutee Abdii Mahammad immoo Jimma bakka bu'ee eenyu irra jaalala beekaa haa jennu. Waggoota janjanaa kana keessatti eenyu janjanaa irra ture ishiin suudii waggaa 3 turte inni suudii waggaa 2 kan taphataniif suudiidha. Mee waggaa 3 kana keessatti ishiin hagam takka irra janajanti inni immoo hagam takka janjanaa keessa ture adda laallaa haa ta'u garuu Harargee fi Jimmi xiyyeeffannoo keenya guddooni eenyu irra jaalala beekaa asumaan murteessina. Abdii Mahammad dawwaliif mustareedha maqaan ishee Mustaree Ahmadii. Yalla. Hala mustariya. Assalamu alaikum. Siras. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta gashti. Jira lubbu ko kam nagaa fayyana qabta. Nagaa kee galata rabbati bati kamre. Nagaan qaba alhamdulillah wayyaanni keenya godhi jiru malee. Anillee nagaan qaba anillee suma yaadu jira malee. Biyya kana siyaadun na yaaddu haa maaliif naa bilbiluu dhiiste soomanii naan bilbilee ani ammoo yaadni keenya maraachaa jira. Enumaan si bilbilan jedha beektaa hojuma kanatu biizii na godheeti sirraa hafe malee garaan dhaane zaaraan si bira dhabame malee barre yaadni kiyya suma bira jira. Akka keetiitii miti nyaanni illee nyaataa fi dhugaatii noggoruu didee jira. Yaa boofin miidhin gaanillee beektaa sindaraniin si jaalladha. Fageenyata addaan nu fageesse malee. Hayyee duba maaliif narraa badde lubbuyaa si yaadee bara. Hin banne garaa kiyya hin banne. Jireenyuma biyya namaa kana takka na godhe malee hin banne ishii suma biran jira abshir. Ani yaadni kee halkanii guyyaan wallaalchisee jira bara guyyaan halkan of fakkaata halkan guyyaan of fakkaata ani akkan ta'uu dhabee yaadee jira. Garuu akkan si daran si jaalladhu ni beektaa. Hayi natti mul'atu maaliif yaan sagalee kee dhaga'uu fada halkanii guyyaa jechuudha. Sa'aatii daqiiqa sagalee kee dhaga'uu fada garuu atiin akkan ansi barbaadu nan barbaadu maaliif si godhe maaliif namni ta'u. Garuu beektaa abbaan haga nama jaallatu beeka malee haga namni isa jaallatu waan hin beekneef kanaaf sitti fakkaate malee anillee baay'ee si jaalladha.
إنها كم التين بيخدم ساعتي نسي دقو فديتي جزء نسي سجلي كده دقو فديتي أنا أركن اللي سجلي كده غير فدا كنا مجزين كله وسن كرسي يعني سجلي كده دقو فدا ويا كس بقى نياتا أبشر دواتي لبوك نتنتولي يوما ولا يادني سجلي تيما كده جمالي أنا فتي كمي وجمان جرا جاللا خنا چالات سيدراني من اللي سجالة دوان تيفي أما جرا والأرجوت تديمنا إن شاء الله يا رب جري يادني شينا جلا hayyee yeroo gabaabduu takkaan siyaar kun godhigaa bakka furmaata tokko dhabee jira yoon siyaar kadde malee bakka jirutti yanatti golgoloytee jirti waan ta'eef sagaleen hin dhaga'amtu sagalee kee dabalime jirutti yanabbadee jirti waan ta'eef haga siyaar kaddu jechuudha kan siyaar Nani kaddu lubbuu furmaata akkanaaf iddoo barbaada. ishi nafsee koo abshirii yaadaniitti uumametiiti wala garraati guyyaa rabbi fedhe. Gammachuu kiyya si argachuudhaaf hedduu tattaaffii godhaa jira garuu ati akkana si yaadu na yaaddu furmaanni Anillee maaliif bari itti yaadda jireenyi kiyya yoo si argadhe malee homaa na taanatti hin fakkaatu. Ifullee yoo irraa fullee bakka yoon bakka akkasi dalagaa dalagullee sumat akka daawwitiittan keessatti si laalaa beeytaa. Saniifuu bakka atillee naaf bari akkan si jaalladhu jaalala kee kanaan qabamee akkan jiru atillee naaf bari ishii naaf hubadhu. hayyee gaadboomee ana akkamitti na sabarsiista amma akkamitti onneen tiyya bakka si argachuudha gammachuun tiyya. Egaa anaafati si sabarsiisuudhaaf anillee sabaruudhaaf aniifati yeroo gabaabaa keessatti akka wal agarruun si gaafadha ka. Hayyee akkamitti wal argachuu akka yaada mala dhoyitee jirtu akkatti wal argannu. Anaafati illee biyya tokko jirra waan taaneef hammana badaa walirraa fageenya waan hin qabneef yeroo gabaabaa keessatti akka wal agarru abdiin qaba ishee. Ishi bakka rakkoon qabu katuba amma akkamii ati nagaa qabdaami. Nagaan qaba kunoo galata rabbii garaa kiyya. Maali fulli kan kenni gurraachuun maal narraa taate yaada kiyya moo? Egaa jaalaluma kee kanatti ergeen gaafa si baree bakka si argee si laalee jedhee sumatu yaada natti ta'e bakka halkanii guyyaa suma yaada beektaa. Lubbuyyee akkana si yaaduun na yaaddu kanaafi bakka halkan guyyaa naaf fakkaachaa jira nyaata dhugaatii hojii uummataatiillee dalaguu dadhabe waan ta'eef si argachuudha furmaanni kiyya furmaanni naa dhufa waan ta'eef ammatti akka wal argannu furmaata nu barbaadi. Ishi bareedduu koo beektaa dhibee jaalala kana yoo qabamanii furmaanni isaa yookaan dawaan isaa wal argachuudha beektaa anaafatti immoo yoo wal arganne malee akka kanatti anillee ni miidhama atillee ni miidhamta waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti akka wal argannu akka wal arginu itti yaadishi. Ishi bakka rabbi haala nu mijeessu daa'ii godhachaatuma bakka hanga sitti sagalee keetii fi sagalee keetiin maamaa na bira jiraadhu na sabarsiise akkuma sabaru bakka sagalee kee na dhageessise akkas na gammachiisa waan ta'eef obsaa akka gorodhu akkas na godhisiin jaa. Ishi bareedduu koo waan ofii koo baay'ee isaan si jaalladha ishee. Ishi baay'ee na jaalachuudhaaf sa'aatii fi daqiiqatti yeroo dalagarraan jirallee jettu miskooluma naa gootee si deebisa na dubbistee eegasiin ammoo sagalee kee sokondi lamaafillee ta'u na dhageessistee hojii keetti seenu dhaqabdee hojiirraa illee akka shaakalamtu fedhu garuu haggasan sagalumallee naa irra kaayessee wanna jettu jechuudha hedduu takka miidhamaa jira waan ta'eef. Nafsee kun jalaan miidhamin hedduu yaadin anillee sumaafan jira hedduu yaadin hin miidhamin ishee. Hayyee lubbuyyee hedduu takkaan si jaalladha qaadii koo. I love you baay'een si jaalladha anis nagaan naa ture. Hayyee bakka nagaan naa ture halkan gaarii hirriba gaarii manama keessatti akkan agartaa hawwii qaba. Baay'een si jaalladha anillee. DJ Boom. Hordoftoota fi hordoftoota keenya biroo manni TJ Galatoom TJ Qaalii Namaa TJ Hadarii akkasumatti warroonni jirtan marta keessa warroonni laayif gooliidhaa jirtan galatooma. Manni dhalaadhaa jaa waan kan akka ishiin si moote ni amantaa?
Haaraa dhiira jechuu jiranii. Parsantii kaamaa barbo. Maa isiin mootu somaa rakkoon qabu. Ishii follow godhi. Akkasii deebiftuun itti ajaja. Ayyee siin godhaa nan godhaa. Godhi follow. Ati deebisiif ishee. Okay. Godheeraaf. Okay. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya Mustariyaa Ahmadii umriin ishee waggaa 20 takkaa kan dhalatte Harargee kan jiraattu Suudii waggaa 3. Abdii Mahammad immoo dhalataa Jimmaatii kan jiraatu Suudiidha. Jimmaa fi Harargee gidduutti lolli jaalalaa gaggeeffame. Mustariyaan Ahmadii mootee jechuudha. Uummata Harargee bakka buutee jaalalaan Jimmaa ni mooti jee hin yaadne. Mucaa lafa argatte ta'a immoo mootee. Haadha ibsaa uummata Harargee uummata jaalalaa akka ta'an hin beektu ati beekamaadha bisilaamu. Jimmi mana kana keessatti duraan riikardii qaba ture. Mootee jirti parsantii 75 fi 25 manni murteesse. Mustariyaa parsantii 75 kannanii siif parsantii 25 kannan waan ta'eef biroo kiyyaatti guyyaa gaarii qabaadhu Harargee raayit. Jimma asitti murteen kan amboodarra warra wal dorgomee beeksiseen baa waan ta'eef. Okay, guyyaa gaarii. Baa isinitti haa tolu. Okay. Mustariyaa foloo 400 akka kanitaniif kabajaan qaba. Mustariyaa giifti sirra bu'eesi. Wallahi beekneefsiyyee. Okay, giiftiin sirra bu'u hin jirtu. 200 foloo akka irratti daatan. Namni 200 foloo dafa. Foloo namaa akka deebiftuun si dhaama dhageesse manni kun mana jaalalaati namni ati wajjin asitti dhuftu hoggoo sagantaan tun eegalamte sheersii godhanii hoggoo sagantaan tun wajjin wanni wajji taphattanii dhageesse. Sanifu follow akkasii godhan follow si godhan kana mara akka deebiftuun si dhaamsa khija akkan daganne maal sitti dhagame moo feetin akti nama akka jaalala beeku taate irrakkatin nama akkatti afaan wani abbaa feete amansiifte abbaa feete wani jechuudha. Okay, galatoomii ibsaayyaati obboleessa keenya qaalii akka nu taphachiistee nu bohaarsitee nu bashannansiisuu keetti hedduutu akkasii kabajnaa hedduutu akkasii jaalannaa nu jiraaddu jabaaddu nu bohaarsuu keetii fi hedduutu akkasii jaalannaa waan bareedee jirtaa jabaaddu siin jennan illeen. Galatoomii illee yaadan alaatte fi kabajamtoota fi hordoftoota keenya ergaa mana keessan nu ga'ee Mustariyaa irratti giiftii Mustariyaadhaan mijaalattu saba keettu maqaan kee Mustariyaadha kan galmaa'atte Harargee bakka buutee mootee giiftii 100 takkaatis argattee jirti. Follow godhaa sagantaa follow godhaadha hin dhaabina giiftii 100 takka waan qabduuf follow namni 200 godhuufii qaba jechuudha. 400 jeemi 400 irraa 100 takka 300 irra 200 fi 90 irra jirti lammatti. Dafa follow godhaa ofirraa gabbuufnis karaa chiyaanitu sagantaa nuti chiyaana. Dafa saartu galatoon. Hadarii fi TJ kaja'u kana follow kana gootanii si dhaama asumaan TJ mana kanatti followdhan liibiyu mana kanas seenee galatoomii TJ waan sagantaa kana akka itti fuftuun goosifte fi hadarii atilleen akkasuma galatoomii qaalii teenya warroonni callaa kasan irratti dhangalaastanii otoo nama daakuu dibatee hudduu atis qabee as qabin bashannantanii zanaa fataattanii itti gammaddan marta kasanii sappoortii godhuu keessaniif galatoomaa isiniin jaa. Jara keenya namni 500 godhuu qaba follow. Yaatanii dhumtan malee an seera mana kanatti nama follow moo'ee kajamu follow yoon kan namni fi hin taphachiisu. Hin eegalus geemas. Wanni mana kana keessatti namni itti gadhiisee akkasi jaarsa dhabee maarree tapha kun maqaa jook. Dirqama taphachuudhaaf. Dirqama ajandaa walitti qabattee nama guuruudhaaf. Dirqama shanyii abaluurra jira jedhee arrabsee akkoo arrabsaan jalaa teessee akkana jettee qofluu miti. Qofli aynaa hedduutti jira taphni. Kanaan alatti sun ammoo tapha kanaa olitti isin hawwatu hedduun qaba. Kanaan alatti haa irraa deemtu wani marti gizeen deemte jechuudha. Saniifuu dirqama kutaa takka hin qabne takka ol kaa'amne dirqama wanni arraba qofaan miti wani marti. Dhageessanii taphaan jaalalaan wal dorgomuu baraadha dhaamsa kiyya. Foloodhaaf namni kun isin dura ba'ee sa'a tana hirriibaa ka'ee osoo raafiin bi'ifaa ibsatee mana dalagaa keessatti akkas ta'a isin dura asoon foloo miti osoo warqillee kan ittaniif hin mararra. Dhageessanii foloo miti osoo warqillee kan ittaniif hin mararra.
dhugumatti dandeettii ishii nama 100 dura ija teessee akkatti an kana kannaan taane kana jettee filachuun ishii carraa isin cimsaa ifitti amantummaadha isin cimsa ifitti amantummaa jechuun abbaa feeti namni gariin akka nama dirqiidhaan akka nama dur dirqiin qabanii kannanii mana keessaa fuudhanii dirqiin isin kannanii aayinaa isinitti an kanan fadhu abbaa jechuu ni danda'u qabdu obboleessa qayyaboo an kanan fadhu nama kanan ati nama ati nutti dhibbu kanan fadhu narraa laafe jechuu ni danda'u qabdu kun feetanuu ilaa sanitti hirtan addunyaan immoo bakka biraa jirti isin bakka biraa jirtan viidiyoo bani ataan noo viidiyoo bani dhalaa warra